Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota YouTube fayyoo jaalala akkasumas Facebook kiyya jala warra jirtan nagaan keessan isiniif haa baay'atu. Har'a dhimma serious dhimma ariifachiisaa tokko isin biraan gahaa. Sheerii godhaatii obboloota keessan baraaraa. Sheer godhaatii obboloota keessan biraan gahaa jechuudha. Bor ay maaliif minaamin ay hin beektu eda akkasii minaamin jechuudha. Amma wal akeekkachiisuu walitti himuu wayyaa jechuudha. Kanaaf wantichis maayinni dhaabbata Tiyaans kan jedhamu jechuudha. Baay'een keessan beektu baay'een keessanis immoo keessa seentanii warri illee nyaatamtan jirtu, keessa seentanii illee warri shawwadamtan jirtu jechuudha. Kanaaf warri shawwadamtan warri miidhamtan illee miidhama keessanirraa bartaniitu, warri ganaa hin beekne waa'ee isaa hin beekne immoo akka bartaniif jechuudha. Kanaafiyyuu dhaabbata sanaa jechuudha. Dhaabbatichi dhaabbata sobaatii, dhaabbatadha. Hojii uumnaa, hojii namaaf kenninaa jedhanii dhaabbata sobaan of mijeessanii suuraa isaaniillee konkolaataa namaa faa keessa taa'anii ka'uu, konkolaataa namaa qabatanii ka'anii namaa erguu, waajjiraalee garaagaraa waajjira namaa faa keessa taa'anii suuraa ka'anii namaa erguu, 2-3 ta'anii qindaa'anii akkanaan namaa erguu. Na dhaabbatichi dhaabbata akkasiitidha. Dhaabbata sobaatii qindaa'aniitu birrii namarraa nyaatu 2-3 isaa ol ta'anii wal ijaaranii kanumaaf jecha walii galaniitu nun dhaabbatadha. Dhaabbata Tiyaans jedhamna. Hojii namaa uumnaa, hojiidha jedhu. Garuu isaan sobadha. Sobanii birrii namarraa nyaatu jechuudha. Jalqaba galmaa'uudhaaf amma kana gashisiin jedhu. Isaa booda ergi galmooftee birrii sana gashitee kaffaltee hiriyoota kee fidisiin jedhu. Namoota fidisiin jedhu. Yoo nama hamma kana gashitee boonasii qabdaa, badhaasa qabdaa, konkolaataa illee ni badhaafamtaa jedhu. Akka kanaan sobanii namootarraa birrii nyaatu jechuudha. Anamma waa'ee Tiyaansii isin wallaaltanii fi isin barsiisuu dhufe otoo hin taane baay'een keessan beektu. Garuu nama hin beeknetu jira jechuudha. Nama tasuma hin beeknetu jira. Nama sana baraaruudhaaf jechuudha. Namni sun akka hin nyaatamne, namni sun achi keessa galee akka hin nyaatamne otoo hin beekin jechuudha. Walitti immoo wal akeekkachiisuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf anamma waan na mudate jira jechuudha. Akkamitti si mudate yoo naan jettanii ani dhaabbata Tiyaansii hiika isaa hin beeku, kas faayidaa isaa kas miidhaa isaa hin beeku. Na seetee intalli tokko amma Facebook koo jala jirti. Please serious nama hin janajjaniin jedheeraan intalittiidhaan jechuudha. Intalittiirraa of eeggadha. Facebook koo jala jirti. Intala sanarraa of eeggadha jechuudha. Maal goonaa gootee carraan sii bana kottu nafaanaa seenaan jette nama carraa maaliin amanti jedhee. Ani immoo maalan see beektu maal akkan see beektu nashin carraa sii baneetu namaaf na janajjanuuf hin seeshi, namaaf na xabbasuuf hin seeka. Dhaabbata Tiyaansii na gaafattiin seene kana beeka kan dura waggaa 4-3 durayyuu dhaabbata Tiyaansii beekachuudha. Carraan sii bana carraa hojiiyyuu biyya ormaa keessatti rakkachuurra naamini carraa maalinna dhaabbata Tiyaansiin mashin jettu afaan ishee irratti hin qabe dhugaa waaqa. Tiyaansiin mashin jettu afaan ishee irratti qabe kazaan ittiin hime isaa booda baay'ee na takaraakarte. Kasi jammar dhaabbata Tiyaansii kan jammare Tiyaansii keessa kan jiru manfasii qaba. 666dhaan hidhata qabu Tiyaansonni jechuudha. Afuura kanaan hojjetus namni afuura kanaan jara faana walii gale immoo nama kamuu kuffisuu danda'a. Nama kamiyyuu shawwadee ofitti dabala jechuudha. Warra duraan beekan, warra waa'ee Tiyaansii duraan beekan, hiika Tiyaansii maal akka ta'e dura warra dhagahanii of keessaa qaban malee namni haaraatu ta'eeti. Anama fakkeenyaaf Tiyaansii dhagaheen beekutu ta'e dhaabbata hojiiti. Hojiin namaa uuma. Innaa jedhan dhuguma natti fakkaate itti galuu hin danda'a, birrii kaffaluu hin danda'a. Isheen amma gaafadheera. Jalqaba birrii meeqa kaffalte gaafa itti galteennan akka Itoophiyaatti qarshii 10,000 kaffaleetti. Akka Itoophiyaatti qarshii 10,000 kaffaleeni isaa booda namoota fiditi nu daddabali. Isaa booda boonasii qabda. Oomisha sii kennamaa.
mi oomishni si ergama naan jedhanii jette. Innaa oomishni si ergame na een jette. Oomishichi maalidha jennaan? Oomishni maalidha jennaaniin waan ashagamaa kaartooniidhaan ashagamaadha. Kaartoonii ashagamaa keessa maaltu jirannaan naa ergameera warra koo bira jira hin tuqinaan jedha. Maaliif hin tuqamu wanti si ergame? Warri kee maaliif bananii ilaalanii maal takka keessa jiru ilaaluu qabu? Maalidha oomishni? Hiikni isaa maalidha oomishni? Naan ashagamaadha kaartooniidhaan jira. Dirriqqa jettee naan jantu innaa ammatii kanaa booda tiyaansiin istamoo hin isture bilookii firraa godhisiin fayyadu booringaa bita'anii garuu hamman beeku sittiin himaa yoo itti fuftee kaffaltes dhimma keetiin hangashuu maallaqa keetii ani garuu hamman beekurra akkati hin miidhamneef kana booda itti hin galini nama sin janajjaniin hin jedhe serious nama tokko hin gaafatiin hin jedhe dhugaa waaqa ammallee sinillee mucattii sanarraa of eeggadhaa feesbuukii koo jala jirti mucattii jechuudha maqaashii soorii nan irraanfadhee eenyumtillee dhufee yoo tiyaansii siniin jedhe dhugaan siniin jedha jalaa sin qabina ayzar yookaan immoo bilookii iyyuu godha abbaa sana jechuudha bakka. Innaa na aarsite namallee hin gaafatiin hin jedhe nama tokko hin gaafatiin tiyaansii itti gali jettee hin jedhin ati itoon beekin itti galtee qarshii 10,000 nyaatamtee jirta ammallee tiyaansiidhaaf takaraakaraa jirta tiyaansiin gaariidha jechaa jirta ta'us immoo ana bichaa miti kan nyaatame ijoollee baay'ee nyaatamneerra naan jedhanii jette isa yoo kan jette ijoollee baay'een yeroo lama faa nyaatamneerra yeroo lama birrii nurraa nyaataniiru minaamin jedhanii dubbatanii innaa itoo waa'ee kana dhageessutu ijoolleen nyaatamne birrii nurraa nyaatan jedhanii sitti mani atis yeroo akkasiin nama deemtee janajjante akka namni itti galee qarshii nyaatamu naa gootu maaltu sitti dhaga'ama reenna ana bichaa miti jette innaa an kanin jedhu mucattiin hafuura isaaniitiin tuqamtee jirti malee bilbilaan odeessine baay'ee anayyuu mataa koo na dhukkubsite jechuudha siruma hin dhageessu waan ani itti macarrashaa irratti maalin jedheeni deemtee nama keessaan hin gaafatini akkuma anaan dhuftee na gaafatte hojii carraa hojiinsii bananaan jettee dhufte tiyaansii natti kaaste ijoolleetti deemtee hin kaasini ijoolleen muuxannoo isaas hin qabnes jiru beekumsa isaa warri hin qabnes jiru kanaafuu ofii kee nyaatamtee akka isaan nyaataman hin godhini ofii kee erga si nyaatan amma yoo barbaadde keessaa bahi bilookii jara godhii ansin beeku in fayyadamtas yoo ta'e immoo itti fufi garuu ijoolleen janajjaniin jedheeni mucaa sanarraa of eeggadhaa please dhugaan siniin jedha mucattiirraa of eeggadhaayi waa'ee tiyaansirras of eeggadhaa nama tiyaansii sinitti kaasu bilookii godhaa uumaa siniin fayyadu jechuudha hafuura 666dhaan deemu waan ta'eef hafuura isaaniitiin nama tuquu danda'u anallee dhugaa waaqa daqiiqaa 20 caala 20 kan 15 afaan odeessiteetti mataan koo na dhukkube dhugaa waaqa siniin jabaayee mataan koo na dhukkube jechuudha durayyuu waan beekuuf malee to dura hin beekute okay jedhee tiyaansii itti gala jechuudhaanis birrii 10,000 kaffalee jechuudha kanaafiyyuu please sheerii walii godhaati tiyaansiirraa of eeggadhaa of baraaraa ijoollee deemanii waa'ee tiyaansii jedhanii isin janajjananii ofirraa bilookii godhaa baqa dhaamsa kooti kuni wal akeekkachiisuu wal beeksisuu qabna siniin jedha nagaataa sheerii godhaa